Eeshi arraa sagantaan keenya sagantaa gaaffii deebiiti. Gaaffii deebii kanallee barattoota keessaa barataa cimaa fi barataa dadhabaa irratti jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii deebiin barataa cimaa qofa irratti gaggeeffama. Maaliif barataa cimaa barataa dadhabaa dhiisanii barataa cimaan qofti yeroon irratti gaggeeffamu argaa jirra jechuudha hundi keenya. Kanaaf barataan dadhaballeen akkuma barataa cimaa sanii ta'uu danda'a waan ta'eef barataan dadhaballeen gaaffii deebii irratti hirmaatu qaba jechuudha. Gaaffii deebii irratti dorgomaa ta'uu qaba jechuudha. Asitti barataa maqaan isaa Tolaa jedhamu barataa cimaa gamanatti as nu baata hamileen nu sifattan barataa cimaa barataa Tolaa jedhamu Tolaa. Kaittaanu barataa dadhabaa barataa Caalaa jedhamu. Barataan cimaan barataan Tolaanas bahee jira. Barataan dadhabaanis barataa dadhabaa keessaa barataan Caalalleen gamana bahee jira jechuudha. Kanaaf barataan dadhabaan kun iyyata isaa nutti dhiyeeffateeti. Ani maaliif yeroo hundaa gaaffii deebii irratti hin hirmaadhu barattoota ciccimaa qofa gaaffii deebii gaggeessitanii irra kaaneeti jechuudha. Gaaffii isaa barataan kamuu mirga gaafatamuu ni qaba jechuudha. Bara reengaddaa ni yaadattu barataan kun barataa dadhabaa ta'e tokkoffaa bahe. Garuu mootu barataa dadhabaa barsiisaan kilaasitti yeroo barsiisu deebiin deebisu ofii mootu qormaataan tokkoffaadha guutuu fida kilaasirraa kilaasitti ni darbaa jechuudha. Gaafiin tokkoffaan akkas jedha qophaa'e ni deebifta jechuudha. Dhageeffattee deebista. Suma teettee deebista rakkoon qabu. Odoolillee kaatee homaa rakkoon qabu garuu akkasii ta'e. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Biyyoota addunyaa kana keessaa guddina diinagdeetiin sadarkaa tokkoffaa irra jiran maqaa isaanii nu himi. Yes, okay. USA yookaan Ameerikaa. USA jedhamti baay'ee gaarii argatee jira harka dhayaafi. Barataa dadhabaa barataa Caalaa jedhama. Barataan Caalaa atis gaafii itti aanu akkas jetti. Ati immoo biyyoota addunyaa kana keessa biyyoota diinagdeedhaan sadarkaa lammaffaa irratti argaman maqaa isaanii nuuf himtaa jechuudha. Maqaa biyya sanii. USB. USB jedhaa hin arganne. USB jedhaa biyya USB jedhamtu hin jirti? Hin jirtu jechuudha. Gaafiin itti aanu gaafii barataa cimaa Tolaatu gaafatamaa jechuudha. Pirezidaantii Keeniyaa duraanii maqaan isaa eenyu jedhama? Pirezidaantii Keeniyaa duraanii. Eshi. Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta jedhama. Argateera harka rukutaafi. Sirriidhami? Eshi. Gaafii lammaffaa ati mootu pirezidaantii Gaanaa duraanii maqaan isaa eenyu jedhama? Nu himtaa jechuudha maqaa isaa himtaa jechuudha. Gaanaa. Pirezidaantii Gaanaa duraanii. Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta hin arganne Jomo Kenyatta hin jiraa Jomo Kenyatta jedhamu pirezidaantiin. Eshi mana keessaa mee namni deebisu harka baasee mana keessaa namni deebisu. Eshi Jomo Kenyatta ka jedhamu hin jiru jechuudha pirezidaantiin Kaayaa Magan jedhama. Jomo Kenyatta miti jechuudha. Eshi barataan dadhabaan ammallee akkuma duraanii waan barataan cimaan jedhu qofa irraa laalee deebii deebisaa jira waan ta'eef deebiin isaa sirrii ta'aan jiru. Kanaaf amma dhuunfaan akka isaan gaafataman goona jechuudha. Bayati barataa cimaa barataa bahe barataa cimaa. Barataa cimaa gaafii lamaan tokko gaafanna jechuudha. Itti aanee barataa dadhabaan yookaan barataan Caalaan Oseenee gaafanna jechuudha. Kanaaf amma barataa cimaatti isin dabarsa. Barataa cimaa gaafii tokkoffaan akkas jedha. Faayidaa ispoortii sadi himii jedha gaafiin Tola. Faayidaan ispoortii Fayyaadhaaf. Guddinaaf. Jabeenya qaamaatiif. Baay'ee gaarii argatee jira harka dhayaafi. Gaafii lammaffaa dachee ji'aa irra namni ni jiraata jedhama. Isa kanatti akkamitti ilaalta? Akka itti ilaalu. Akkatti illee ilaaluu danda'a garuu jedhama malee saayinsiidhaan hin mirkanaa'u jechuudha. Jedhama malee saayinsiidhaan hin mirkanoofne jechuudha. Baay'ee gaarii argatee jira. Kanaaf barataa cimaa gaafii lama gaafannee jirra lamanuu argatee jira. Amma kallattumaan gara barataa dadhabaatti dabarraa jechuudha. Barataan dadhabaan akka nu seenu ati ni baataa jechuudha gara alaa. Gaafii tokkoffaa maal deebisanii morseenetiin deebisanillee na yaamani.
tokkoffaan amma barbaachisu garuu asumaa jedheeti malee waan ollaatiin nyataati. Dadda binaa Sii jedheeti malee tokkoffaan maal jettee deebisteti? fayyaadhaaf guddinaa fi jabeenya qaamaa akka tajaajila sirriitti jabaattuuf jechuudha. Fayyaadhaaf guddinaaf jabeenya qaamaa tokkoffaa gaafii meeqa si gaafatan? Barsiisaan gaafii meeqa si gaafate? Gaaffii lama. Lama tokkoffaan tan lammaffaan Ifin jedhama garuu saayinsiidhaan hin mirkanoofne. jedhama garuu saayinsiidhaan hin mirkanoofne. Kanumaami? Kanuma. Ni seena waaqa amma. Seeni amma dabareen itti aantu barataa dadhabaati barataan cimaan geessifnaa jira jechuudha. Amma gaafiin barataan itti aanu barataa caalaatu gaafatama. Eesh gaafii tokkoffaan akkas jetti. Faayidaa biyyee sadi barreessii jedha. Himi jedha. Faayidaa biyyee sadi himtaa jechuudha. Fayyaadhaaf jabeenyaaf tokkummaa. Faayidaa biyyee kana nutti himaa jira jechuudha. Argateera? Hin arganne jechuudha. Eeshi gaafii lammaffaa. Wanti addunyaa kana irraa lakkoofsaan hin beekamne maal jedhama? Akkamitti ilaalta wanni lakkoofsaan addunyaa kana irratti hin beekamne maalidha? wanni addunyaan hin beekamne. Addunyaa kana irratti lakkoofsaan hin beekamne. Jedhama garuu saayinsiidhaan hin mirkanoofne. Maal jedhaa jirta? Jedhama garuu saayinsiidhaan hin mirkanoofne. Kanuma deebistaa? Deebisaadha. Hin arganne jechuudha. Hin arganne barataan dadhabaan gaafii tokkollee deebisuu hin dandeenye jechuudha. Dhaggeeffattoota barattoota keenya gaafii deebii hangammaa gaafataa turre barattoonni lachan isaaniitu deebii sirrii barataan cimaan deebii sirrii deebisaa ture garuu barataan dadhabaan gaafii tokkollee itti milkaa'uu hin dandeenye kanaaf ati kana booda hirkattummaa jalaa bahuudha. Amma dura wal qunnamtanii turtanii barataa cimaa wajjin deebii gaafatte isarra barataa cimaa wajjin wal argitanii amma? Amma moo alatti maal gaafate? Isumaa kana isumaa na dhabsiise malee baraan sirriirraan jira. Isa sittini? Isaatu gaafiin tokkoffaan fayyaadhaa jabeenya tokkummaa naan jee lammaffallee jedhama garuu saayinsiin hin mirkanoofne naan jee hamma gabbee barsiise. Ati duuba deebii qofa deebisuu xiyyeeffatte gaaficha hin hubanne jechuudha. Gaaficha hin hubanne jechuudha walumaa gala. Maaliif gaafii hubachuu maaltu si dhookke? Hin qo'anne yaa. Odoon qo'anne duuba maaliif gaafiif deebii jetteetiin hin dubbattare yeroo hunda nu hiraarsiteetu nuyyuu. Tokkoffaan maaf hin dandeenye maaf hin dubbifne manatti? Isuma sanii dhabdadde. Qormaatallee akkasuma goota? Taa'amma duraa hunda isuma irratti hirkadheetumaan isuma gaafadhee deebisa har'a akka malee hin ta'e bara. Amma kun dila uummata kana guutuu barattoota hiriyoota kee guutuutti as baateetiin hin gaafii takkitti osoo hin deebisin waan inni jedhu qofa deebisaa turte durallee ammallee dhuunfaan isa gaafannan daftee isaa wal qunnamteetiin waan deebiin deebise gaafiin inni gaafatame waan inni deebise deebiste jechuudha gaafiin garagara. Bakka ganaa balleeyse akkaan ganaa tokkoffaa ta'u halkanii guyyaa ifumaa gajjee qo'adhee bootaan adiibdee isin gaafadhee akkasii qo'achuun qaba ganaa.